Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya amma oduu isin biraan geenyaa jalqaba irratti hangaftoota oduu. Baankiin Awwaash galii bareedaa akka argate ibsa gaazexaa taasise. Siidaan Haacaaluu Hundeessaa barana magaalaa Amboo irratti eebbifame. Artiist Andu'aalem Gosaa awwaardii Haacaaluu injifate. Amma oduu bal'inaan. Baankiin Awwaashii bara 2017tti ibsa taasiseen baankichi karoora isaan olii akka galii argate gammachuu guddaan dura bu'aan baankichaa dubbataniiru. Baankiin Awwaash bara kana keessa qofa dameewwan garaagaraa 52 bakka garaagaraatti akka banee jirus ibsa kanarratti caqaseera. Akka waliigalaattis dameewwan 989 hojii gaggeessaa akka jiran dhaamaniiru. Maamiltoonni isaas miliyoona 3 akka dabalee jiru ibsuma kanarratti dubbatameera. Icciitiin milkaa'ina keenyaas jechuun dura bu'aan baankii Awwaash akka dubbatanitti teekinooloojiiwwan ammayyaa fayyadamuu fi akkaataa qabannaa maamila keenyaa akka ta'e ibsaniiru. Kanumaan wal qabachuun maamiltoota isaatiin baga gammaddanii baga gammanne jechuun dhaamsa isaanii goolabaniiru. Siidaan Artiist Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti dhaabbachaa ture guyyaa har'aa kana eebbifameera. Siidaan Artiist Haacaaluu Hundeessaa bakka itti aanaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas bakka kantiibaan magaalaa Amboo akkanumallee maatii fi haadha warraa isaa akkasumas bakka jiraattonni magaalaa Amboo jiranitti sirna ho'aa ta'een eebbifamee ooleera. Kanumaan wal qabatee Artiist Andu'aalem Gosaa awwaardii Haacaaluu injifateera. Sirna kabaja boqochuu Artiist Haacaaluu Hundeessaa waggaa 5ffaa sababeeffachuun artistoonni garaagaraa fi badhaasni garaagaraa kennamee jira. Wal qabatee Artiist Andu'aalem Gosaa badhaasa 5 badhaasa awwaardii kanaa ta'uun isaa himameera. Artiist Andu'aalem Gosaa dhihoo mana adabaa irraa wabiin lakkifamullee karaa bakka bu'aa isaa badhaasni kun akka fudhatamu yoo ibsu itti gaafatamaa yookiin immoo bakka bu'aan Artiist Andu'aalem Gosaa yaada achii waltajjii irratti kennaniin yaadannoon badhaasa kanaa jedhaniin badhaasni kun kan koo miti. Badhaasni kun yaadannoo haadha warraa koo Qananii Addunyaa kan lubbuu dabarteetti haa ta'u jechuun hammateera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf jenne kanuma horaa bulaa.